Muktaarii fi Jadiin akkuma yeroo jalqabaatti Iddigii keessa seenuudhaan akkasuma ammallee namoonni biyya keessa jiran viidiyoodhaa hojjechaa jiran akkasuma Ooshemaan viidiyoo sanarrattis haala tokko dudubbatee jira. Koomentii Jadiidif barreeffamee fi kaafiyaan deebii akkamii Jadiidif deebiftee obboleettiin kaafiyaa Jadiid fuudhii rakkoota kan qabu homaa rakkoon qabu. Mucattii teennarraa gorii ijoollee teennarraa gorii jettee murteessitee jirti jechuudha. Akkasuma waa'ee amantaa wal qabatee waa'ee yoonii maanyaa yookiin yoonii maangaa maal jedhama. Samuuni kana duula cimaatu irratti deemamaa jira. Yoonii maanyaa irratti jechuudhaan yoonii maanyaa riippillee jechaa jedhama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jechaa video kiyya like gochuu share gochuu subscribe gochuu akka hin daganne akkasuma waa'ee yoonii maanyaa fi akkasuma Jadiid caaltu yookaan immoo kaafiyaa jechuudha. Muktaar maal keessa jiranii Jadiid fi Muktaar yeroo ammaa kanatti namoonni yaada qabaatan yaada keessan akkasuma nagoora siyaasaatiin darbin duratti namoonni yaada qabaatan yaada keessan koomentii jalatti ka'a. Namoonni nama arrabsitan immoo akkumatti fufetti jira jechuudha. Asirratti waa hedduun dubbachuu barbaada waa'ee yoonii maanyaatii fi akkasuma Jadiid fi kaafiyaa yookiin Muktaar jechuudha. Namoota kanarra maaliif dubbattaa maal dhimma isaanii keessa galchuu warroonni jettan immoo dhimma namaa tokko namni tokko nama tokko yoo dogongore dubbachuun mirga isaati jechuudha. Namoonni inaaftanii nama jala yaatanii oduun taane kijiban taane lallaaqaa jirtan itti fufaa isinii jechaa jirra. Hordoftoota kabajamtoota keenya nuti immoo yoo ofirraa dubbachaa jirra. Alhamdulillah rabbil alamin kunjee rabbiin fayyaa nu kennuudha malee hojiin keenya itti fufaa. Himootu asirratti maal dubbachuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya. Dhimmi jara kanaa dhugaadhas ta'us soba ta'us hin beekamne. Kana nuti namoonni ani waan dubbachuu barbaadu namni maaliif waa'ee namaa keessa galaa waa'ee namaa maaliif dubbata. Isin warroonni koomentii jala deemtanii waan kana dhugas ta'ee sobas ta'ee si akkana si haa godhu si rabbi akkana si haa godhu si bultiitee haa deemu maalumatu isin galche. Tokkoffaa ati nama akkamiiti ati kaleessa maal keessa turte yoo biyya ambaa jiraatte abbaan manaa kee biyya jiraate maal keessa jira hin beektu jechuudha. Kun isuma dhugaati. Namoonni bakka odoo waan tokko hubatiin wanni kun tarii biraankii ta'uu danda'a. Ani shakkiin kan koo jechuudha biraankis ta'uu danda'a jedhee shakka. Sababni isallee maaliif bakka jaarsotii sanitti shakka. Kanarratti jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Mee nama arrabsurraa bilisa ta'uu nama abaaruurraa bilisa ta'uu nuti biyyas jiraanne biyya namaas jiraanne fayyaa keenya ofirratti hin deemna. Maaliif hojjettan tokkoffaa fayyaan kee dhugumatti har'a duuna borduunaan beekna jechuudha. Fayyaa ofirratti hin deemna guyyaa duunu hin beeknu. Baqa du'a kee yaadi yoom du'a hin beektu. Har'a duutaa borduutaa sa'aatii kana duutaa sakandii kaddeetu hin beektu. Fayyaallee ofirratti hin deemna du'allee ofirratti hin deemta. Mushi yaa'anii namuma arrabsinii arraba keenya haalaa fixannee namaan arrabsin. Arrabsuun uummata akka bu'aatiin hin qabu. Warroota nama arrabsaniif jedhe jechuudha. Warroota nama abaaramne obboleessi kiyyaa obboleettii kiyyaa uuma tokko warroonni dhiirotaa fakkeenya Jadiid haa fuudhu jedhanii murteessan jechuudha dhugumatti. Maaliif dhiirri hanga 10 illee ni fuuta doofooti jedhanii otoo tartaa akkatti dubartoota kan hunda galchanii dhiira tokkoon fuudhi jedhanii dhiirri ni fuudha. Asirratti kana dubbachuu barbaade hordoftoota kiyyaa kaafiyaan duraa baay'ee rakkina yaani dhibbachaa turte namni tokko abbaa manaa dhiisatti jaalallee isaa tokko gaafa dubartii biraa jaallate miira hamaa keessa gala. Anis sis osoo ta'ee jechuudha. Kuni garuu dhiirotaaf waan kana yeroo godhuu hedduuf namni suni otoo gara kanaan gorsuun taane yoo lakkoofsa qabaattan lakkoofsa Jadiidii lakkoofsa Muktaar yoo qabaattan keessan gorfadha. Isin jechuu barbaada asirratti waa'ee yoonii maanyaa dubbachuu barbaada. Yoonii maanyaa yeroo kanatti uummanni dileet addunyaa irraa sabrochaa jira jechuudha. Maaliif isin jechuu barbaade yoonii maanyaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam arrabse jechuudha. Inni rasuula keenya tuqe jireenya isaa guutuun akka tuqamu beekuu qaba. Eenyumaa yoo ta'e amantaa keetiif morma kee kennita. Kunis sobaa bakkuma kamittuu amantaan kamuu ni kabajama ni jaallatama jechuudha.
ummanni muslimaa ummanni ortodoksii ani dhugumatti ijoolleen ortodoksii hedduun isaanii tiktook irratti jechuudha dhugumatti akka isaan amantaa muslimaa bakka qaban argee jira. Sababni isaa maali ijoolleen hedduun gammachuu isaanii ibsatan. Akkitti isaan gammadan yooni maanya yaani dhugumatti waan dhuguma isin jechuu barbaadu remove godhuun isaanii balleessuun isaanii ummata muslimaa qofan gammachiifne warroonni ummata muslimaa bira dhaabbatanii qarqaaranii dhugumatti hedduu takka isin galatoofan. Sababni illee maaliif amantaan kamuu tuqamuu qabu. Pheenxee ta'e, ortodoksii ta'e, Protestantii moo maalii ta'e biyyoota Itoophiyaa jedhamu san keessa amantaa meeqatu jira? Maaltu jira? Amantaa hedduu jira jechuudha. Amantaan kamuu tuqamuu hin qabu. Amantaan kaabbaati. Mirgi kaabbaati. Garuu amantaa muslimaa irratti dhufee qoosa gaafa jedhu fuuldura dhaabbachuun eenyumtuu fidaaka abii waa ummii yaa rasuulallah ammallee taanan nuti morma keenya kennina. Inni akkaawwantii 10 banee 5 banee 100 banee murteemee jira jechuudha. Yooni maanyaa akka gonkumatti miidiyaa irraa badu murteessamee jira. Sababni illee amantaa muslimaa tuqe. Amantaa muslimaa tuqe taanan akka mataa isaa tuqe hin beeku jechuudha. Namni kun oduma ka'ee zim jedhee akka amantaa namaa laaqee gaafa fakkeenyaaf amantaan inni qabatin hin jiru yoo beektan jechuudha. Amantaa muslimaa hin qabatee, pheenxee hin qabatee, Protestantii moo maaliif amantoota kana keessa seenee laaqe seenee galee maal barbaadanii bakka amantaa kana hundaa seenee ilaala. Ani garuu waan inni ta'e hin beeku. Ortodoksii na fakkaata. Inni garuu amantaa isaa waan hin kabajneef fakkeenyaaf ati yaani kam jedheesinti yoo amantaa kee hin kabajne amantaa namaa gonkumaan kabaju. Maaliif fakkeenyaaf godhate gaafa amantaa kee kana kabajjee jaalatte dhayxee amantaa namaa hin tuutu. Dhayxee pheenxeen tuutu, dhayxee ortodoksiin tuutu, dhayxee Protestantiin tuutu, dhayxee jaaboon tuutu, dhayxee maaliin tuutu. Maaliif amantaa kee jaalatta waan ta'eef. Amantaa kee waan jaalattu isaanillee warroon itti amanan sun jechuudha. Akkuma ati amantaa kee jaalattu isaanis amantaa isaanii jaallatan. Kana beekuun dirqama mataa kee irratti ati jaalatta. Amantaa keetiif morma kee kennita. Shahiidee taata. Garuu immoo amantaa namaa akkamitti tuuxare oduu amantaa kee kana akkatti jaalatu oduu amantaa kee kana morma kee kennuuf taatu oduu amantaa kee kana fidaa kaa jettu akkamitti ati amantaa namaa tuuta. Inni kun gonkumaa yoo nimanya jechuudha. Amantaa isaatiif dhibbumaan dhibbatti bakka qabu. Gaafa Lijiyaareed waa'ee amantaa irratti dubbatee ummanni isaanii akkuma kana gabbaanii fuuldura dhaabbatan. Sababni illee amantaa isaanii tuqeeka. Hin jiru waan akkasii hin jiru qoosan. Amantaan kee amantaa keetti. Like, share, subscribe godha. Video kiyyaa madhumaatti daawwadha. Jechuu barbaada. Kanaaf amantaan kamuu tuqamuu qabu. Amantaan kamuu kabajamuu qaba. Isin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa video kiyyaa like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu fi akkasuma yaada keessan waan qabdan irraa nuuf qoodaa nu gorsaa. Numa arrabsuu bichaa fi beekina. Amantaa keessaniif du'a, amantaa keessaniif morma keessan kenna. Innumaa taanan jechuudha. Ani kanaan isani jechuudha. Taani amantaan kee amantaa keeti. Itti jabeeffadhu. Cimsii qabadhu amantaa keetiif jechuudha. Ijoolleen ortodoksii dhugumatti hojiin isaan jedhan bakka dhugumatti nama gammachiisa. Maaliif nu cinaa dhaabbachuu isaanitti jechuudha. Kana galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya like godhaa, subscribe godhaa, share godhaa. Please ana gammaatitti share gannaa dhiisuu didee gaafa share isaa kaasuun beeku walaa share gadhiisuu didee baay'ee dhibbachaa jira. Share godhaa please. Dhugumatti baay'ee tokko jechuudha. Ana akka godhuun beeku wallaahi.
nagaatti na tura. Bye bye. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Like, share, comment. I love you.